Hindu Lenkira, Ajalun Jessa, Darare Bikile, Oromia Kessa. Ajalo chun muamondo, ajalo chun china. Ajalu samu toko namaya du chadun den samu meka namaya. Mal dubbatu keessa koona tukkube amuro gawaa horroo kan fardaan marmarani jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoollee Tuulamaa jirtu ijoollee Maccaa jirtu ijoolleen Baareetti kabajamtoota hordoftoota Burqaa Entertainment nageenyi ko baraadha bakkuma jirtanitti sinaadha qabochaarraa kun chaanaalii Burqaa Entertainmentdha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa isiniin jechaarra itti aansuudhaan torbanitti al lama viidiyoo koomedii fi akkasumas viidiyoowwan nama bohaarsan isin biraan gahaa turuun koo ni yaadatama. Sababa hojii production adda addaatiin immoo viidiyoo oduu isin biraan gahuu dhiisuu kootti hordoftoonni koo dhiifama guddaa isin gaafachaa egaa torban kana viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoon kunis maal jechuun keessan waan hin oolle. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo yoomuu kan isin daganne gooticha keenya aartist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii kana keessa isa yaadachuudhaaf waltajjii adda addaa irratti kan inni sirbee daa'imman immoo waltajjii kana irratti kan argan akkeessuudhaan akkasumas kan dhagaan egaa isuma kan fakkeessan hedduutu jiru. Daa'imman bakka garagaraatti walaloodhaan akkasumas geerarsaan sirba isaatiin kan hojjetan isin biraan gaha. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee isin gammachiise egaa akka isin bohaarsu abdiin qaba. Viidiyoon kun immoo yoo isin bohaarse subscribe, like, share gochuun gaha akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu faana turtan affeerramtanii. Hindu Lenkira, Ajalun Jessa, Darare Bikile, Oromia Kessa, Hase Dubbate, Kuno Barno Kessa, Goni Oduelle, Sena Goota Kenna, Gootu Maggalmeessa, Goni Oduelle, Sena Goota Kenna, Gootu Maggalmeessa. Haate koo kinniisa koo itti tuu akka somsaa dubbina raba keetii onnee kee nimsoomsaa diina guggubee waddee musaba kee ni boonsaa diina guggubee waddee musaba kee ni boonsaa. Gootonnee barbadaa kan diinaa marka laanne kan waadaa samaa nyaanne dhugaasaa marfii diinaa kan gaafa tokko sodaanne gootonnee sibiilaa kan sodaaf hin libsanne haajee koo maaltu golee tasa biraas dhabne sareetas si nyaatte baxattuu seenaa qabne sareetas si nyaatte baxattuu seenaa qabne. Dhangalee hin hafuu inni kee lafa yaa'ee gumaa kee osoo hin baasin yeroo yoon galee taa'e diinatti summii naqee inni kee gaffaqee. Haacaaluu jechuun muamondo, Haacaaluu jechuun cina. Haacaaluun sammuu tokko nama yaadu bichaatu hundeen sammuu meeqa nama yaadu nama tola. Haacaaluu jechuun nama baay'ee nama dubbisu sammuu namaa nama deddeeru. Jajjabbiloota koo jajjabbiloota odaa jalaa kan nama yaadu nuti seeraa deemaaf dubbate numa keessaa wanyaan ilaanti. Tokkummaan qaba. Daa'ima kana yoo argitan ta'e akka nama guddaa taasaa. Daa'imti kun Wallagga irraati kan dhufes Naqamtee. Dr. Naafiyaad viidiyoo isaa irratti baay'ee dhiyeesseera haala adda ta'een baay'ee miiraaf qalbii namaa kan boojji'udha. Egaa namatu biyya alaatii TikTok irratti inni shubbisni inni dhiyeessu waan aktingiin inni godhu hundi hawwataaf si'eessaa waan ta'eef namni kun ispoonsara godhee Dr. Naafiyaaditti himee Dr. Naafiyaad magaalaa Finfinneetti erga waamee booda haala adda ta'een waan argee hin beekne argee isa bohaarsee wayyaa akkasumas kopheewwan adda addaa bituudhaan bakka bultii isaa viidiyoo guutuu isaa YouTube Dr. Naafiyaad geeturraa argachuu ni dandeessu. Egaa shubbisootaa fi akkasumas aktiin inni godhe hedduu jira. Viidiyoo koosattaa nutti kanan dhiyeessu ta'a. Umurii fi ani inni haasa'u waliin gitu jechuudha asirratti. Baay'ee sammuu kooti ol anani yaadee ol natti ta'ee jira anallee. Isinis mucaa kana akka ajaa'ibsiifattan ni beeka. Namoonni gargaaruu barbaadan immoo Dr. Naafiyaadiin kontaaktii gochuudhaan gargaaruu ni dandeessu. Akkasumas ijoollee akkanaa gaa Rabbi nuuf haa baay'isu isiniin jenna. Ammas bakkuma artanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u.
baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Qaalii akkamiiti baay'ee namatti toluu jiru. Dubbattuu keessa koona dhukkubee amuura gabaa horroo kan fardaan marmaaranii kode gaaf adawaa jabaatii qiwaamanii gameessa koo yaa jabaa tokkicha kittee dhibbaa xanna'an rakkoo dhufe maaliif qeetti si jibbaa atoo yaabde hayyuu koo farda siidaa dabalee kunoo sitti xiqqaata warqeessiif dhaabna malee siidaa yaadannoo dhugaa laphee keenyarraa qabdaa ati hin duune hacee koo nuti ofumaa gaddaa lubbuun dhiiraa biliqaa gola keessatti hin baatu hacee koo si yaadannaa seenaan kee hin nyaatu hacee koo si yaadannaa seenaan kee hin nyaatu waan na dhaggeeffattaniif. Ansobee ijoollee Oromoo! Ansobee! Egaa kabajamtootaaf hordoftoota qophii sagantaa kiyyaa amma viidiyoo kanarraa akkuma argaa jirtan daa'imman kun akkatti inni aaktii akka inni godhe kun hagam qalbii isaa keessa seenee ijjannaan haalli inni itti waltajjii irratti miira sana mee yaaddadhaati wal biratti gizee laalluu baay'ee kan nama bohaarsuu fi kan namatti tolu yoomuu kan isa dagachuu hin dandeenyedha. Itti aansuudhaan ammas viidiyoowwan jiran kana walumaan laallee haa deebinu. እኔ በጣም ነው የምወደው እሱን እሱንም ዘፈኑ ስለምወድ ሁሌ ስሰማ አጥንተህ ተለማምደህ ማለት ነው። በሶስት ቀን ነው የቻልኩት። ቃሉን በትክክል ትለዋለህ? አዎ። ሳታዛባ? አዎ። በትክክል ኦሮምኛውን ትለዋለህ? አዎ። ijoolleen Booranaa jirtu, ijoollee Tuulamaa jirtu, ijoollee Maccaa jirtu, ijoolleen Baareettuu jirtu, eessa jirtu? Boolee Dirra Gadaa eessa jirtu? Jirtu, inni gaamuu duuba sana jirtu, ijoolleen Oromoo jirtu. Geerar naan jettu, geerar naan jettu meekee kaleeluure, badi naan jettu meekee qajeeluure. Ani maalan geeraraa taloo yaada yeelala, irri qeerreen kufne hixaa qilintoo jira, irri qeerreen kufne hixaa qilintoo jira, irri qeerreen kufne hixaa karchallee jira, karchallee amboo jira. Yaallee hamma dandeenyu, yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf sinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbullu. Yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf sinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbulluuf. Obsuun waanuma jiru, obsuun waanuma jiru, obsina faayidaa fakkaate kan ishitti cabsaa. Maasaan gamaa lafan baatu, maasaan gamaa lafan baatu, maasaan gamaa lafan baatu, talbaa facaasaa tataati, talbaa facaasaa tataati. Nuti duunee tokkon taa'u wal kan galaafaa tataati, wal kan galaafaa tataati. Eemulee aboora boori, galamalee maaloo boori qabi. Maasaan gamaa lafan baatu, maasaan gamaa lafan baatu, talbaa facaasaa tataati, talbaa facaasaa tataati. Nuti duunee tokkon taa'u wal kan galaafaa tataati, wal kan galaafaa tataati. Eemulee agarbachiisa, dangoo fi maaltuu gadhiisa. Oliga kana gadii xaafii calleessa, mana maaqeerroo jabeessa, utuu sabaa maaliif odeessa, saba qulqulluu makkureessa. Eemulee agarbachiisa, Oromiyaa mattuu gadhiisa. Qabi. Sangaa ofaa jenna, ulee baay'ee shandaritti, kushaniitti faka, bishaan namaan bita gariini, yaa alaamaa qawwee. Antoona labaniini yaa maarree hojii jabaan fadi amboo keessaa lola. Kabajamtootaaf hordoftoota Burqaa Entertainment viidiyoon torban kanaaf qabadheen isiniif dhiyaadhe egaa walaloo akkasumas geerarsaa caaluu fi sirboota garaagaraa daa'imman kun haala gaariin nuuf dhiyeessanii jiru. Torban viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaatti nama torbanii nuunaa jedhu bakkuma artanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.